Sodaan kun akkamittiin akkasin dhaloota keessatti guyyaadhaa gara guyyaatti injekti gochaa akka jirtan akka isinitti dhagahamaa jiru natti hin fakkaatu. Sodaa barsiisaa jirtu nama hundumaa. Kan ofii sodaatan miti. Nama bira sodaa barsiisuudha akka maamaa isinitti fakkaate. Nuyi eega hin sodaanne eega ta'e qabsaa'uu du'uu hin sodaanne eega ta'e eewunni hin sodaanne eewunni nuu du'unuuf. Eewutu du'a. Eenyu nama lubbuun isaa mararre nama lubbuun isaa barbaanne. Eenyu kan hin jaallanne. Eenyu kan jiraachuu hin jaallanne. Eenyu kan hidhamuu barbaadu. Eenyu hidhamee eenyu akka bilisa nu baasuu barbaadu. Eenyu akka du'ee bilisa nu baasuu barbaadu. Maal jechuudha inni achi jiru immoo eewun abdatee jira achi. Maal abdatee jira dargaggeessi achitti du'u sun. Kun humaa hin qabne sun. Guyyaa tokkollee waan gaarii illee nyaatee kan hin beekne. Kan akka wanti guyyaa guyyaatti du'aa jiru sun. Karaarraa qabamee hidhamaa jiru sun maal abdateeti. Nuyi maalidha achi keessatti. Kanaafi nama isa tokko lubbuu isaa kunuunsanii isa tokko immoo lubbuu isaa dabarsanii kennuu hin danda'amu qabsoo keessatti. Namuu gatii isaa kaffaluu qaba. Namiyyuu gatii isaa kaffaluu qaba. Dhaloota dhufu garuu sodaa fi soba hin barsiifnu. Sodaa fi soba. Dongorri guddaan qabsoo keessatti godhamu namni boru ministeera ta'uu barbaadu, nama boru pirezidantii ta'uu barbaadu. Risk minimization is the game for that person. Riskii fudhatan malee immoo riskiin hin jirtu jechuudha. Anaafu we want to create a society for our children. Ijoolleetti aantuuf qabsaa'aa irra. Namni jiruu kiyya keessa bilisummaan arga, dimokiraasiin arga, aangoon qabadha nan durooma jedhu qabsaa'aa ta'uu hin danda'u sun. Namni qabsaa'aa ta'uu danda'u ani qabsaa'ee awwaal xiyya irratti, lafee xiyya irratti, daaraa xiyya irratti dhaloonni dhufu. You see, Oromiyaan an keessa dhaladhe. I don't want to see it. Oromiyaan badhaatu maal soba. The society I was born to, the poverty I was born to, the misery I grew up in. Dhaloota itti aanu dhaalchisuun barbaadu. I want to try my best to live something that is better than I came to. Something better. Politika xiqqoo wayyaa qabu. Economy xiqqoo wayyaa qabu. Nagaa xiqqoo wayyaa qabu. Dhaloota saniif saniin dabarsuu barbaadan. Maal jedhamu ture beektaa dur tokko gaafa negoshee goonu jarkaa wajjin. Jarri kun biyya san bulchuu dhiisi waluu bulchuu hin danda'an jedhanii nutti of jajan turan. Nu dhiisa harreen teenyayyuu hin bulchite itti dhaadadha ture. Reed bulii fudhadhee dha haasawee dabarsan. Nu dhiisi harreen teennaan bulchiteedhaan ture. Unfortunately, I can't say that today. Wanti abdatamus hin jiru garuu amaluma qabsoota akkasii kaffalamuutu irra jira. Someone has to pay it and we are ready to pay it. Kaffalaa dhufne ammas kaffaluu dandeenya. Yoo kana ta'e malee akkamittiin dhufuu danda'a? Eenyu irratti ilaalama wanta akkasii. Kanaaf gaaffii akkasii gaafatin adiraa keessan garuu fuulduraatti barbaachisaa miti gaaffiin kun. Gaaffii sodaa Oromootti naquudha akka namni mirga isaaf hin qabsoofi. Si jira jira jabaadhu ka'ii deemi. Ani si jira na abdadhu ittiin jedhu malee abdii maalii qabda maalii fudhatta yoo duute yoo si ajjeesanoo jechuun gaarii hin ta'u gara fuulduraatti. Amala qabsaa'aa miti kun. Kanaaf gara fuulduraatti silaas lafatti argitanii nu gaafattan hin qabdanii kan akka hin gaafattan eenyullee yoo dhufe hin gaafatina. Gaaffii akkasii hin gaafatina. Baay'ee galatooma carraa kana jalqabarra argachuu kootii fi yaani nama hiree qabu kanas hin jedhin jettanii immoo yoo afaan na qabdanii waan biraati. Ani gaaffii ani qabu silaa wanta tokko nan dubbadha na dhorkitaniirtu isa yeroo biraa wal gaafanna. Gaaffii ani qabu waluma bira jirra wal osnoo. Gaaffii ani qabu Jawaar keenyaa fi yeroo hedduu wanti ati dubbattu yeroo ammaa kana especially erga mana ati baate uummata Oromoo kana gidduutti gaaffii waan baay'eedha uumaa jira.
Kana keessaati inni tokko Itoophiyaan otoo hin jigiin Itoophiyaa ijaarree Oromoo achi keessatti mirgisaa waan hundumtuu akka kabajamu goona jettee dubbachaa jirta. Gama biraatiin immoo yeroodhuma asamma Awurooppaa keessa dhufte uummata Oromoo duriyyee lamatu gamaa gamanaan dhaanaa jira waan jedhu tokko dhagayeetiin hin jira. Duriyyeen lamaan sunni eenyu akka ta'anis akka addanaa baaftuun barbaada. Gama Itoophiyaa ijaaruu kanaani Itoophiyaa dulloomtee jijjigdee kara itti bosbostee boollatti darbamtu dhabde kana maal gooteet dimokiraatisitee mirgi uummata Oromoo achi keessatti kabajamu. Jawaariin kan bara 2018 gaafa kompiitara kee Lammaa Magarsaatti kennite qabsoo uummata Oromoo dabarsitee kennite jettee jedhanis namoonni si komatan hin jiru. Sanagaa atummoo yeroo hedduu dubbatteerta. Garuu ani gaaffiin kiyya inni guddaan amma otoo carraan argamee Oromiyaan qobaatti baatee Itoophiyaarraa qobaatti baatee Oromiyaa qobaatti baatee bulchuudhaaf barbaadamoo yookaan Oromiyaa qobaatti baate sana bulchuu yookaan immoo akka hoggana dhaabattis haa ta'u akka maalittis haa ta'u Oromiyaa qobaatti baate sana bulchuutu irra siif mijatamoo Itoophiyaa dulloomtee ciccitte kana walitti qabdee mirga uummata Oromoo achi keessatti kabachiiftee Oromiyaa bulchuu kamtu irra siif mijata kamiif carraa kamiif kennitan Oromiyaa walaba taate otoo carraan argame Oromiyaa walaba taate bulchuudha moo Oromiyaa Itoophiyaa jalatti dimokiraatofte barbaadda gabaabaadhumatti kanan jedha fayyaa ta'e galatoom. 2010 yoo dhiqaate 11 irraa jalqabee teessisii from dictatorship to democracy jedhu apply godhu akka yaalaa jirtu dhiyooma tanallee dubbattee jirta. Bareedaadha. From dictatorship to democracy dha wanni Itoophiyaan akkan hubadhutti haga an argutti diktaataraa miti empire. Seenaa addunyaa irratti ammoo iyyuu empire democracy yookiin ammoo democraatota agarreen beeynu. Empire gurguddoota akka Great Britain, France, Spain, Russia maraa yoo lakka'uu dandeenya jechuudha. Tokkittiin isiituun demokiraatoyne ciccitteeti biyyatti deebitee akka isteetiitti demokiraatoyte duratti jecha isteetiitti sana isiituu afaan Oromootiin jirtu jedhee. Akka isteetaatitti demokiraatoyte malee akka empayiraatitti demokiraatoyne jechuudha. Duuba gaafiin kiyya akkamitti foormulaan sun yookiin ammoo dubbiin teessisan keessa jirtu suni Itoophiyaa tanarratti apply ta'uu danda'a yookiin ammoo empire irratti apply godhuu danda'a. Political eliitii dhuma taatee dhumatti fufta malee Oromoof furmaata fiduu hin deemtu ilaalcha goona haasaa jira. Furmaati yeroo dheeraa kan jenereeshinii Oromoodhaaf dhufu hin jiru. Hiree Oromoo baay'ee argite Oromoon si duwwaatu hin taane namoonni si duwwaan baay'een illee waan itti hidhamaa jirtu kana yaalaniiru. Haayilee Fidaa fa'aarraa kaastee olaaltee hundi isaanii itti hidhamaniiru. Itoophiyaan impaayera waan taateef dimokiraatoo waan hin dandeenyeef namoota nuun qabnu hundumaa nyaattee amma immoo carraan si bira jirti. Yookiin impaayerummaa Itoophiyaa kana gaariitti nu hubatiin jirta moo immoo ituma beekuu nus makiinaa kana salayaan naquu deemta. Inni gara biraan waa'ee waraana bilisummaa Oromooti. Waraana bilisummaa Oromoo obbo Baqqalee wajjin godina Oromiyaa hundumaa keessa deemtanii walii sassaabaa baatan. Lakkoofsaan ijoollee qabdan gara ijoollee 1,000 jechuudha. Ijoollee kun akka isaaniitti Oromiyaa keessa faca'an agarte ta'a. Tarii yoo sitti malee nuti Adaamaa deemtee yookiin Adaamaa yoo qoratte ijoollee mooraa keessaa ba'an maal akka ta'an quba qabda tarii. Warri hundi kaan immoo ajjeefamanii karaa argataman. Gaafa isaanii fiduu deemte isinii waliin duunaa yoo isaan mooraan naqanii isin ajjeesan illee isinii waliin duunaa jettu. Gaafa isaan du'anii karaa argataman garuu atis maqaa isaanii hin oofne namni opiniyoon silaa waan gootu hin qabdu numa dhiisan. Waan ijoollee sanaa amma faca'ee dhumaaf.
Boris kanatti adeemta taanaan waraana bilisummaa Oromoo hiikkadhaan mootummaa biyya wajjin haasaa jette taanaan moo furmaatni gara biraan amma karaa nagaadhaaf karaa qawwee waan jedhu kuni filannoon jireef maanuu laachuu ta'a. Oromoon karaa qawwees karaa nagaas filata karuma danda'u gochaa jira. Inni kun filannoon jirre akka waan filannootti dhiyeessuuni. Tole. Innaa filannoo otoo hin taane waan goolii keenya dhumaa irratti maaliif hin haasofnu ofumaa alternatiivii kana irratti nama afaan fajjeessuudha. Anillee gaafiin kiyya kan gaafii haayiluutii fi yaadataatiin wal fakkaatu. Gaafiin kiyya waan ummatni Oromoo martinuu hin yaada jedhee yaadu tokko an akka kiyyatti. Itiyoophiyaan hin diigamtii, Itiyoophiyaan hin jigdii, mootummaa mitii ka jigu biyyatu jigaa. Gaafa biyyi jige akka Siiriyaa fi akka Liibiyaa taanaa jedhee jecha nama sodaachisu tokko dubbachaa jira. Kuni dhugumatti nama sodaachisa. Kanaaf immoo malli kana jedhee wayita inni dubbatu hin dhageenye Jawaariin gaafiin kiyya. Itoophiyaa amma jirtu keessatti uummanni Tigraay waraana mataa isaa qaba. Daangaa isaa eeggatee jira. Uummanni Affaar waraana mataa isaa qaba. Uummanni Sumaalee waraana mataa isaa qaba. Ogaadeen jechuu kiyya. Oromiyaan waraana Oromoo ajjeesu liyyuu haayilii Oromoo ajjeesu kan mootummaa PPdhaaf lolu kana akka waraanatti qabdi. Gaafiin kiyya ammaa asitti Itoophiyaan kun yoo diigamte Oromoodhaaf kan irraa dhooguu danda'u ka humna ta'ee ulee qabatee irraa dhooguu danda'u akka ani amanutti ilaalcha kiyya kuni waraana bilisummaa Oromoo WBOtu Oromiyaa tanarraa dhooguu danda'a jedheen amana. Yoo Tigree ofirraa dhoogite yoo uummanni Affaar namarraa dhooguu qabaate. Kanaaf Itoophiyaan diigamuuf deemuun isii erga isatti mul'ate wanni Oromoo protect godhu danda'u maali waraana kana malee. Oromoon kanaaf yoo waraana kana warri ala jirru akkuma Jawaar biyya jira amma bahee maneedhaa keessa irra deebinee Jawaar itti himuu qabna. Harki 80 harki 90 ol waraana bilisummaa Oromoo deeggarra kuni adii. Maaliif wabii biraan qabnu akka kiyyatti Jawaaruu gatii ijoolleen sun bosona keessaa cinqitee qabdeef kiiloomeetirii 30 irratti Finfinnee jala cinqitee qabdeef waan hiikame natti fakkaata. Kadhaa mangistiitiin yookaan tolummaa mangistiitiin miti ammallee. Kanaaf garam deemnaa wabiin ta'uu WBOn kun yoo Oromiyaa Itoophiyaan inni jedhu sun diigamte. Eenyutu miidhama yoo diigamte Oromoon wabiin isaa eenyu gaafiin kiyya tokko kan. Inni lammataa yoo akkaataa kanaan itti fufte akkuma hooggantoota Oromoo maqaa dhaheen dubban obbo Leencoo warra abaa irraa fottoqanii mootummaa kana waliin jiran rabbi isaa araaramu nama du'ellee kaasuun hin barbaachisu nama qabsaa turanii dhumarratti garuu WBO TPLF dhaabe ka jedhan jaalgalaasaa maaliif maqaa isaanii kaasa kunoo jaalquubsaa fi duulaanas jiru obboleewwan kiyya jara kana biratti wareegame jechuudha Oromiyaaf lolan. Kanaaf jarri kun deebi'anii faallaa bilisummaatii fi faallaa qabsoo Oromoo ta'an. Jawaar amma ka jedhaa jirtu akka jara sanii boru ani isinin sobuu homatan isinitti ma jedhaa jirtamoo akka jaraan ooftee lakki Itoophiyaa malee Oromiyaan nun baaftu jecha jettu nun jechuu barbaadda kan akka nu deebiftuu galatoom. Jarri walistoota kun korraphiin hojjetaa jedhanii ibsan. Tokko of muudee as dhufe. Itti aansee tura hiriyaa isaanii kitaabatiif kenne. Sunnan geenne dheewu taayiluu kitaabaa gaafate irratti mismaara 12 iddoo raanii gaafate irratti this corruption. Kana sun dhaabachuu qabna corruption jedhamu. Gaafileen kaafte jajjabdu garuu immoo bareeddu. Gaafii guddaan Itoophiyaa tanaan wal qabatu jira. Sanumarraa eegalu. Oromiyaa keessa humnoonni wal falman baay'een akka dhalatan hiree bana.
kan godinaan socho'an, kan amantiin socho'an isin hin dho'isu. And I see it. Isin hin sobu, isinis ni beektan, anillee nan beeku. Ani Itoophiyaa qofaa boo'aan jiru. Oromiyaanuu diigamuu dandeessi. Haalli amma deemu kanaan. Isin sodaachisuuf miti. Waan hin beeku yoon isinitti himuu baadhe osoon akkana jedhee seenaa hin barbaadu. Keenya haa ergamuuf malee haa maxxanuuf malee orma jennee orma irratti qabsaa'uu dandeenya ture. Amma akkasii miti. Amma keenya irratti qabsoofu. Wal irratti qabsoofu. Lola walii kana keessatti harki alagaa hedduu hoggaa seenu waliin tun amma 2 taati qotuudhaan. Listen very carefully. Maaliif inni sheenuuf. Ana akka malaalutti Oromoof ka ta'u, Oromiyaaf ka ta'u, ollaa keenyaaf kan ta'u. Empire motortortu isin jettan san qoybinee suphinee kabnee mirga keenya keessatti kabachiifne ka ormallee kabajuu ta'a. Rakkoo amma jiru harka dhayinaa dhiisa. Umrii kanatti gara waggaa 87 ga'e guyyaa tokko gammadee guyyaa tokko boo'e. Guyyaan boo'ee neesuni guyyaa ilmi keenya gootichi ajjeefame guyyaa Hacaaluu Hundeessaa boo'e. Namni manguddoo ta'e yeroo kanan boo'u. Guyyaa kam gammadee yoo jettan gaafa isin hidhamtan hin boonnellee hin naanellee hidhama jagnaati hidhama goototaati. Garuu gaafni boo'e gaafa isin lagannaa jalqabdan. Lagannaa sani gaafa dhiiftan gammade gaafa san kolfe. Wanni irra goonu martuu, wanni irra dubbannu martuu, wanni amma godhamu martuu bolseenaa ta'a. Dhaloonni boruuf akka seenatti kataba. Waan mishallee haa ta'u, waan badallee haa ta'u. Garuu amma gaafiin kiyya sirraa isin jalqaba. Maal jetti manguddoo yoo maayitu? Eenyu du'a haa himu ka qabre. Eenyu ragaa haa bayu ka arge. Gara gaafii kiyya seena tokko. Maa hidhamtan? Maal balleessanii hidhamtan? Miidiyaan kijibaa waa hedduu nutti marii, waa hedduu dhageenne. Mee balleessan keessan maali? Lammaffaa akkamiin hidhamtan? Akkamiin hiikamtan? Eenyus isin hiike? Firdi beetii isin hiike moo? Yookiin daddachi? Abbaa halangaattu lakki maasirjaan qabu jedhe moo? Pirezidaantii biyyaatu isin hiike moo? Muummicha ministeeratti duraanuu ani akka filmaata nan gufachiise fedhe arra filmaata kiyya argadhe aangoo qabadhe jedhe isin gadi dhiise moo? Warra waa ta'u manguddoo Oromoo ka abbootii gadaa ka hawwataa kadhaa isaaniitii fi warra watasasiin hiikamtan moo? Mee waan hiikamtanii nutti hima takka lammaffaa yookaan immoo lakki sii hoognu atillee nu hooge jettanii baatan moo? Dhuguma maaliin baatan kana nu ibsa. Qabeenyaan dhaabata ka bishaan isin obaase. Osoo dubbisin maa gara biyya alaa dhuftan. Hin dhooggatamtan moo isin dhooggammoo maa alan bayina. Ummata san baan gaafatina. Maan dubbisina isin dhooggani moo maal taatan. Sadaffaa namni isin waliin hidhame ka isin waliin hiikame yoo bahee biyya kaaba keessa deemeetiniin faanaan deemee faannoo gurmeessu yoo qindeessu isin ummata keessa maa bahuu dadhabdan. Oromoo maa arguu dadhabdan maa laaluu dadhabdan. Gara boodatti bulchiinsa kiyyaa dhiisime. Osoo mootummaan kun kafaa'oo afeereetiin waliin haasofne isiniin jedhe waamicha isaa san fudhattu isin. Yoo ka fudhatan taate ijjannoon keessan ka waboo qabdan maal ta'a? Waboon gaafa san ittisa waraana biyyaatti ta'amoo? Humna addaa akka Oromiyaatti ta'amoo? Poolisii ta'amoo? Yookiin akkuma waraana dargii faca'eetinii kararra taa'ee akka kadhatu ta'a. Kanallee deebisaa nuu kenna. Gara boodatti jarmoonni Oromoo kun guyyaa kam cogoogitii isaanirra jiru kana qoree kan ofirraa buqqisanii gama tokko ta'anii deeman jettanii yaaddan. Galatooma.
Gaaffiin koo akka naagaraa jirutti gara biyya bushuutti kan dhuftanii filannoo abdattanii jirantti fakkaata. Filannoon kun inni itti aanu kun Oromiyaa keessatti ta'uu dhiisuu iyyuu hin danda'a. Yoo ta'e immoo Abiyyi waggaa 30 fi PP'n Oromiyaan bushuu taanaanii eenyuyyuu biyya kana bushuu hin danda'u jedhee jira. Kanaatiif ufumaa dadhabduu jechuudha. Lammaffaan immoo actually I gave up on Jawar. Obbo Jawar hedduu si jaalladha. Really waan baay'ee hojjetteetta. Garuu uummata Oromoo dhagaa hin jirtu. Yeroo biraa jalqabee hammas dhuftee jirtutti uummanni Oromoo hundumtuu waan isinitti himu wanta tokkodha. Waa tokkoyyuu dhagaa hin jirtan. Yaada keessanis jijjiiraa hin jirtan. Nuun uummanni Oromoo kan Oromiyaa bilisa baasu kan Oromiyaa abdatee jiru uummanni Oromoo wabooti. Waboo malee eessayyuu geenyuu hin dandeenye. Qawwee malee eessayyuu geenyuu hin dandeenye. Biyyi Itoophiyaa sun yoo Oromiyaan bilisoomte qofa bilisummaa Oromootti aaneetti biyyi sun kan bilisoomuu danda'u. Kanaatiif Oromiyaa bilisoomsina, waboo duukaa dhaabanna, qawwee binna, ni moona. Kanuma duwwaatu nu baasaa wanta jettanii obbo Jawaar afaan mi'aawaatiin uummata keenya lammaffaa yookaan sadaffaa hin dogoggorsiin. Please. Kanaatiif gaaffii isa dhumaa obbo Jawaar kanan gaafadhu maaliif waboo irratti confidence hin qabdu? Why? Waboon ijaarame isa durii caalaa harka 100 cimee biyya Oromiyaa miti biyya Itoophiyaa sana bushuu kan amma danda'u humna godhatee jira. Akka durii maal jedhamee inni hamatamu hin jiru waboo bira. Oromiyaa hundumaa keessatti qixxummaatiin naannummaa tokko malee dhaabatee jira. Gaaffiin jalqabaa isin kan isin jechaa jirtanii Oromiyaa sanaa Itoophiyaa kana keessatti suphinee wajjin jiraachisuudha jettanii. Dr. Gammachuu Magarsaa kan isaan jedhan interview isaanirraa kan hin dhaga'e Itoophiyaan kun diina Oromiyaati, Oromiyaan kun diina Itoophiyaati wanta jedhamu hin dhaga'e. So eenyutu sirriidha moo barumaaf jedheenidha tokko gaaffiin koo kanadha. Gaaffiin koo inni lammaffaa waraanni bilisummaa Oromoo yeroo itti qawwee isaa kaasee uummati Oromoos ijoollee kana bukkee dhaabbachaa jiranitti yeroo nuun ijoollee kana gargaaraa jirrutti tuurii galatoomaa kana jettanii dhuftanii amma xinnoo ishee namni gara lamatti socho'uuf dhufeeraa gaafa biyya galtan tuurii kana fixxanii ijoollee kana teessistanii wajjin haasoftumoo marroo teessistanii wajjin haasoftanii gar tokkotti walitti nu fiddumoo akkuma facaane kanattitu akka minaan dhiyyeessaa facaane hafna barabaraan wal lolaa hafna isa jedhu isin gaafachuu barbaadeenidha guddaa. Maaliif hidhamtanii akkamittiin immoo baatanii jedhanii abbaan keenya asiin nu gaafataniiru. Nuyi waan hidhamneef hin beeknu gaafa kaane Hacaaluu ajjeefame boo'icha dhadhe. Kun waan dhugaadha. Galgala dhageenye walii bilbilee akkam goona jennee ganama boo'icha deemnaa reeffasaa bakka maatiin isaa murteetti geggeessina ka jedhuudhaan manaa baane garuu wanti tokko nutti dhaga'ama. Wanti nutti dhaga'amu waa inni Hacaaluun nama tokko miti. Amma du'e akkuma nama dhaqanii waa gatanii ammoo dhaqanii akka gatamu hin barbaanne. Kabaja Oromootu achi keessa jira. Eenyummaa Oromootu achi keessa jira. Bakka inni itti ulfina argatee itti weellisee deeggartoota qabu handhuura biyya isaatii irraa fuudhanii akkuma nama gatii hin qabne tokkotti ammoo du'e amma fuudhanii yeroo dhaqanii gatan nutti dhaga'ama. Akkamittiin gatama? Wannoon isaayyuu adda hin baane seerumaan illee hakiimiin illee ilaalee waan isaayyuu hin qoranne akkamittiin gatama dhalli namaa? Oromootu gatame jechuudha isa jedhu nutti dhaga'aman. Kanaaf bakka tokko taa'ee reeffi isaa kabajaa Oromoonni ba'aa jiru inni kaabaa kibba jiru dhufee handhuura biyya isaatiitti
nagaatti dhaamee boo'ee gaddasaa ibsatee isa booddee koreen dhaabbatee sirnaan bakka maatiin isaa geggeessetti haa geggeeffamu reeffisa haa boqotuu kan jedhu ture. Osoo nuyi waa'ee kanaa gungumaa jiru dargaggoonni iyyuu karaa kutanii hin darbu jedhanii deebisnee finnee galma aadaa Oromootti gaafa finnee achi ture guyyaa tokko lama bulee geggeessaan haa raawwatuuf jennee achi too bira jirru poolisiin dhufee fudhanna reeffaa nuun jedhan. Maaliif fudhatu jennaan dubbii nutti hin baay'isinaa hin fudhannaa jedhani waan baay'eetu ture isa kana keessa deemuun barbaachisaa miti. Hin fudhannaa jaallattanis jibbitanis nuun jedhan. Kanaaf mootummaa wajjin hin lolannan dhoomaa gochuu hin dandeenyu. Fudhatanii deeman. Egaa immoo hin galla nuti eega reeffa fuutanii deemtanii eega geggeessuu hin dandeenye. Bakka itti geessitanii yoo eega nutti hin himne nu immoo hin gallagaa jennee konkolaataa keenya seennee gaafa deemuuf kaanu asuma turaa nuun jedhan. Turaa nuun jedhanii hiikkadhaa nuun jedhanii eegdota keenya hiikkachiisanii moobaayilii nurraa fudhatanii waan hundumaa meeshaa nurraa fuudhanii qabattoo keenya nurraa yaasanii mana hidhaatti nu naqan. Kanu gaafa ba'u immoo eega gaafa dhannee achitti mana sana eega mana hidhaa seenneeti guyyaa tokko namni waa'ee tokko nuun gaafanne. Anaan gaaf tokko illee waamanii na gaafataniiru Jawaariin immoo maqaa masaa hin gaafanne akkasumatti maqaa isaa waan beekaniif Jawaar Mahammad jedhanii barreessan malee gaaffii tokko iyyuu hin gaafanne. Gaaffii tokko waa biraa dhiisaati. Akkasumatti hin teenye waggaa tokkoof ji'a jaha teenye jaarsoliin gaaf tokko ganama dhufan. Dhufanii kun har'a jalqabdanii mootummaa murteesseeraa ba'uuf deemtuu isin baafna jedheera isin hiikna jedheera mootummaan jedhan. Mootummaa maaliif isin dhamaasa ree? Eega nu hiikuu barbaade xalaa barreesse mana murteetti ergee manni murtee suni hiiki jedhee mana sirreessaatti barreessuu duwwaadha. Isinii maa dadhabdanii? Maaliif isin dadhabsiisa mootummaan jenneen? Dhaqaatti maa jennaan dhufnee jedhan. Waan nutti himtan hin qabdanii. Waan haasofnu hin qabnu. Dubbiin dhumaadha. Nu hiikuu barbaade miti. Amma garaa isaatii nu hiikuu barbaade miti. Gadhiisaa jedhee mana sirreessaatti barreessuu malee isinii hin dadhabsiisuun irra hin turre jenneen jaarsoliidha. Kana jedhanii jaarsolii yoo lollee jennaan jaarsoliin naqanii waan isaan jedhanis dubbatanis baay'ee quba hin qabnu achi gara ji'a tokko yoo nu tursanii galgalma tokko dhufanii kottaa ba'aa nuun jedhan. Gaafa baay'eedhaan bakka itti gallu iyyuu hin qabnu nuyi mana itti gallu iyyuu hin qabnu. Anis mana hin qabu, innis mana hin qabu, Hamzaanis hin qabu, hin qabnu mana itti gallu iyyuu hin qabnu nuti. Lafuma itti gallu mana illee kireeffannaa moo nu obsaa kaa guyyaa akkasii baatu jettanii nutti hin himne jennaan hin ta'u amma deemtu jedhan. Hin deemnu hin baanu hin baatu maleedha. Waan ajaa'ibaati dhugaa isinitti himna. Hin baatu har'uma baatu malee asin bultan. Eeshii eessa bullaa asii baane? Moo nama mana qabu miti. Jennaan hin baatu yoo hoteela ta'e hoteela baas hin bulchina malee asin bullu. Hin baatu malee. Akka kanaatiin halkaniin dirqamaan wantooma kenna jala galanii poolisiin guguddaan masgaggabu kun akkumatti lafaa wal nu fuudhanii nu rarraasanii nu fuudhanii ba'an. Dhaqanii yoo konkolaataa keessa nu ka'an isa dhugaa isinitti dubbanna. Humnaan dirqama waan akkumatti bobaa kana jala qabanii lafa nu hankaaksanii fuudhanii dhaqanii wannoo keessa nu buusan konkolaataa keessa. Konkolaataa keessa hin bu'uudhee Jawaarachi wannoo sana keessatti hammam maal akka ture namoota yeroo sana argan duwwaatu beeka. Kana ture dubbichi. Hin beeknu maaliif akka nuyi hin beeknu? Maaliif akka nuyi kan isin beeknu? Nuyi Itoophiyaan diina Oromooti, Oromoon diina Itoophiyaattis hin jennu nuti. Nuyi sirni amma jiru kun nu hacuuceera. Kaleessas nu hacuuceera, har'as nu miidhaa jira. Marroo waliin hin haasofsiiftuu isii asii deebitanii jedhan. Maaliif hin haasofsiifnu? Obboleessa keenya miti. Maaliif hin haasofnu waliin? Garuu haasaan keenya faayidaa qabaayi. Maaliif kan nuyi dhiibbaa gochaa jirru warra mootummaadhaan TPLF wajjin haasawaa jirta. Marroo wajjin isaasayii wajjin haasawuun dirqama. Tokko waliin haasa'anii tokko waliin immoo hin haasa'u jechuun hin danda'amu. Kanaafi waliin haasaa jennee dhiibbaa gochaa jira.
hidhaan guutii nama gooti beekta. Mana hidhaatti an dulloome inni immoo dardaree dhufe. Mana sida ni sodaata naan jedhe yeroo hunda inni yoon du'es jannatan seenedha ani immoo yoon du'e azaaban seenedha waan hin jedhu fi xiqqoo jijjiirti jechuudha. Itoophiyaan an biraa hidhame ibiddi gamasii bosonarraa itti dhufaa ture. Abii rabbii jedhi ibiddi dhufaa jira waliin irraa haa dhoorginu jennaan didan. Itoophiyaan an itti ba'e immoo ibiddi kallattii hundaan bosonarraa dhufee itti qabatee jira. Waan waggoota lamaan dabre kana taane maaliif taane ka jedhuuf gaafachuun barbaachisaadha. Hacaaluun maaliif ajjeefame? Namni keenya maaliif dhume? Dargaggeessi maaliif bosona seene? Lolli Tigraay wajjin maa eegale? Ibiddi biyyattii guutuutti maaliif qabate? Keenya isoleet goonee ilaaluu hin dandeenyu. Overall waggaa haranarraa haalli ture osoo wayi waannu baaburri hadiida irraa bahe. Erga baaburri hadiida irraa bahe tokko hin caba, tokko hin du'a. Qabeenyi hin barbaadaa. Holistic picture biyya sanii qabaachuu barbaachisa. Rakkoon biyya sanii hedduu wal xaxaa dhufee jira. Kanaaf hidhamuun keenyas dogongoroota hojjetaman san keessatti laalamuu qaba. Ummata biyyaa osoo dubbisitiin maa dhuftan ka jedhu dhugaa gaafi sirriiti. Irra deemnee osoo galateeffannee ni gammanna. Sunni haalli sun hin danda'amne. Garuu ummata keenya beegirra haga cinaaqsanirraa haga kamisetti dhufee nu laalee jira. Ji'a lama guutuu waan qabu qabatee ji'a lamaa miti as dhufnutti guyyarraa namni keenya dhufee rakkoo isaa nutti himata. Kanuu falmus hin falmaa, kanuu galateeffatuun galateeffataa. Hubannaa saba keenyaa, yaaddoo saba keenyaa hamma tokko akkuma isin nutti himtan kan nutti himeera uummanni keenya. Kanaafillee ummata gunkumaa irraa cufannee osoo hin ta'in ummata dhaggeeffannee dhufne. Osoo mootummaan ni mari'anne jedhee qophiidha. Qophiis qabnaa qophaa'aas jirra. Mootummaan gara mariitti seenuun dirqama. Ofis baraaruu biyyas baraaruu yoo barbaade dirqama. Dhala. Itoophiyaan suni biitti suni amma booda waa lama hin dandeessu sirriitti dhima. Sirna abbaa irree gateetti ittiin baadhattu hin qabdu. Lola itti fufsiisuu hin dandeettu. This is almost law of physics amma biisanitti. Economy has collapsed. Economy collapse godhee waan jiruuf godha. Keessa isin kaalaa ganaa waan biraa jettan. Keessaa hin dho'a. Maaliifi isa consumer state ta'ee jira. Under Mallas it was at least a developmental state, corrupt developmental state turte. Right now production hin qabdu is a consumer state that's consuming itself. Mootummaan gara mariitti dhufee lola dhaabuu baannaan baasiinsaa dabalaa deema, galiinsaa dhaabbataa deema, dhoowwinsaan oolamu. Gara mariitti seenuun inuma dhidhiitatti malee gara mariitti seenuun dirqama. Dirqama jechuudha. One way or another inuma seenu. Kanaaf qophaa'uu barbaachisa. Ejjannoon nuti qabnu maali? Sirriitti yoo nu dhaggeeffattan. Itti mari'annee itti qopheessinee deemaa jirra bara. Ela. The war politics is over, sirriitti dhimma. Politics of war is ending. Politics of peace is coming. Waggoota lamaan sadeen dabre kana keessatti sagaleen Oromoo politics of war keessatti illee absent ture. Politics of peace keessatti illee sagalee Oromoo hambisuudhaaf yaalamaa jira. Kana diidaa jirra jechuudha. We deserve, we demand a seat at the table. Kana gochuudhaaf kan socho'aa jirru. In a nutshell. Gara humnoota hidhatan wajjin protookoolii bataasaa qaba. Akka amma isin yaaddan kanatti sadarkaa lolli biyya sanii gaheetti jaarsummaa abbaa gadaatiin Baqqalaaf Jawaariin jeeluu fi ibsaatiin wani ta'u hin jiru. Amma internationalized ta'ee jira konfliktiin Itoophiyaa keessaa. Is no longer domestic. Is international. Why? Humnoonni alaas baay'ee keessa seenanii jiranii. Konflikt illeen local conflict irraa guddatee full fledged civil war ta'ee jira. Kana immoo furuudhaaf akkaataa seera qaba. Sirna qaba, principle jira kan ittiin hordofamuu qabu. Third party waliin filatu, venue waliin filatu, steepidha qaba, truce irraa akkuma Tigraayitti argaa jirtan miti.
Tigraayit truce, temporary humanitarian truce, some booda ceasefire, some booda political negotiation jedhamaa deema. Maaltu barbaachisaa? Simultaneous and multi-track process waan jedhamu barbaachisa. Kunis maali? Mootummaan humnoota isaa waliin walolaa jiran kana wajjin adda addatti marii eegala. Akkuma humna TPLF wajjin eegaleen waraana bilisummaa Oromoo wajjis, warra Gaambeellaa wajjinis, warra Beenishaangul wajjinis simultaneous but multi-track. Keessatti immoo kan godhamu nus kan godhamu hin jiraata jechuudha. Dhumarratti yoo biyyi kun kan milkaa'u taate waggaa tokko lama booda sadii booda traakiin adda addaa kun dhufee walitti dhufa. It has become so complicated. Waan laafaa as ga'uu hin qabnetu yeroo ammatti baay'ee xaxamaadha. Dafanii amma lola kan dhaabuu baannaan immoo bara dhufu kanarra caalaa xaxama. Domestic warri biyya keessaa wal lolus lakkoofsi isaa dabalaa deema. Ispoonsarri alaas dabalaa deema. Bakkuma qabatanii gadhiisanillee rakkisuuf deema beektu. Kanaaf pirootokoolii hordofantu jira. San irratti hawaasa addunyaatti haasayaa jirranu. Ibidda gama tokkoon dhaamsitee gara biraatiin deema. Oromoo waan taaneef waraanni bilisummaa Oromoo buleeyyan keenya waan ta'eef miti. It's a matter of practicality. Tigraayitti lola dhaabanii Oromiyaatti lola deemsisuun hin danda'amu. Hin dhaabatu lolli akkasitti bifa saniin. Kanaaf kan push godhaa jirru ከጉራቤ ማህበረሰብ የተነሳው ጥያቄ የክልልነት ጥያቄ ልጅትመት ጥያቄ መሆኑን ፓርቲያችን ያምናል። ነገር ግን አሁን እየተካሄደ ያለው መንግስትም ለመብት ተሟጋቾችን በከፍተኛ ጥንቃቄ መሄድ አለባችሁ። የሀገሪቷ ሁኔታ በጣም ኤክስፕሎሲቭ ከመሆኑ የተነሳ ድሮ የህዝብ ጥያቄ ቨርቲካል ነበረ፣ በመንግስትና በህዝብ መካከል ነበረ። ከደርግ ምናልባትም ከኢህአዴግ ጀምሮ ገዢዎች እየተካኑ የመጡበት ነገር አለ። ህዝባዊ ጫና ሲመጣባቸው፣ ቨርቲካል የሆነ ጫና ሲመጣባቸው ሆሪዞንታል ኮንፍሊክት ይቀሰቅሳሉ። ይሄ ከፍተኛ አደጋ ሊያመጣ ይችላል። ስለዚህ መንግስትም ከዚህ በፊት ሲያደርግ እንደነበረው የክልል ጥያቄ ለማፈንም ሆነ ህዝብ የማይፈልገው መንገድ ለማያስኬድ መቻኮል የለበትም። በተረጋጋ ሁኔታ ህዝብን በሚያሳምን ሁኔታ መሄድ አለበት። ታጋዮችም ሀገሪቷ፣ ክልላችሁ፣ ህዝባችሁ ያለበትን ነባራዊ ውስብስብና አደገኛ ሁኔታ በመረዳት የክልልነት ጥያቄ፣ የዞን ጥያቄ፣ የወረዳ ጥያቄ፣ ሌሎች ጥያቄዎችም በተረጋጋ መንፈስ እንዲሄዱ ካልተደረገ በአሁኑ ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ ግጭት መቀስቀስ በጣም ቀላል ነው። ማቆም ግን በጣም ከባድ ነው። ኢትዮጵያ አሁን ያለችው የበጋ ሳር ነው፣ የበጋ ሰንበሌጥ ነው። እሳት ትንሽ እሳት አገር ያዳርሳል። ስለዚህ በጥንቃቄ እንዲኬድ ልንጠይቅ እንፈልጋለን። ወጋ ሶዶማ ሲምቡልቹ በርባደን ጋፊ የዱፊ ረቢ ከሰ ጅራ ደጋፊን ጋፈ ቀሮኒ ቀብሶ ጋፈ ነው ኩማ ለማዲ ደመቲ ሲርና ሰንቡሱ ደም ነው ከሮራ ባፈን ነው ጀር ወጋ ሸንታ ቡልቹ ከሮራ ባፈታ ቱረን እስሉ ፉሊሽ ቢየሰኒት ወጋ ሶዶማ ነሚ ተኮስተ የፓርቲን ተኮነን ቡልቸ ሄደ ከራም ደመን እንጀራናን ወጋ ሶዶማ ወንቲ ቡልቻኑ እንጅራቱ ሰንተና ወራ ቡልቹ ምቲ ወሪ ወንቲ ቡልቻኑ እንጅራቱ ጀዋሩ ታም ያካሲ ደው እንደው ነንደጋ በር ኑያና ሲስ ነንደጋ ከፋላ ከየትስ ጅሩ ነንደጋ ኦፊስ ነንደጋ ገሩ ዋን ሲገመቺሱ ስትኒ ሞን ካትየቱስ ደጋዬ ከኡመኒ ብራ ጀሉ ደጋዬ ዋኒን በርኖታን ቀቡ ዋኒን ሙጠኖን ቀቡ ላሌትን መዳልቺሴ ዋን ሰበ ከና ብየ ከናፍ ተው ጀው ሂማ ኩን ሲገመቺሱ ደቡ ደንደያ አኒ ገሩ ሲበሸነንሲሱ አሲንጅሩ አኒ ኤላ ዲሳ harka dhiisa ummata miliyoonaan baasee jira hin dandamu osoo jedhu qabatamaan hojii hojjedhee agarsiisee jira ani faaruu hin barbaadu faarfamee nagayee jira bakka amma jirutti umriin amma jirutti yoomin du'aa isaa hin beeku sadarkaa amma jirutti qeeqa sodaadhee balaaleffannaa sodaadhee waan ummata kana qilee hamatti galchu hin lallabuwan ani waa meeqa keessa dabreera
waan nan hojjedha je waan hin baradhe hojitti raawwadhe osoo agartan hojjedhe agarsiiseera hojjedhe gaafsanillee osuma akkanatti mormamuu bar hin beeytanii miti reefu girmaan jee ture gaafa biyya kana dhufu opidiyootu erga jedhan duula meeqa godhame waan tokko tokko mataa otoo olii kaasuu baanne diinoo gaafa Stanford University seenee waan tokko barreessuu eegalu hayyoonni Oromoo 20 wayi ta'an akka Stanford irraa ari'amuuf abbaan isaa nama fixaa jira abbaan kiyya bar qaata du'e barreessanii turan bar I never took it personal and I don't take it personal waaqi rabbi hoggaana uumuu saba kanaaf waa buusi jedheeti hamma danda'e buuseera gara fuulduraas karaan itti amane warra waliin amannu wajjin hojii qabatamaa saba kanaaf ta'u ummata hin dhaggeeffanna ummata irra deemnee hin dhaggeeffanna garuu waan popular ta'e qofa I was a populist I have done it bar I know how to do it halli qabatamaan Oromoo fi Itoophiyaan keessa jirtu garuu populismiin hin hojjetu populismiin abiyyiin bakka geessi agartanii jirtan I will tell you amma kan barbaachisu nitti himu it requires honest serious conversation san immoo godhaa jirra waan akkana televiziyoon osoo hin ta'in quba qubatti hayyoota keenya wajjin manguddoota keenya wajjin biyyattis godhaa jirra ammallee hin goona haala qabatamaa jirru keessa jiru laallee biyya ceessuudhaaf kan itti deemu ta'a jechuudha waa'ee walabummaa Oromiyaa irratti yeroo tokko waan hogganni birallee hin jedhin jettu bar hogganni Oromoo Oromiyaa hin foottoisinaa Itoophiyaa hin diigna jedhu hin jiru waan saba keenyatti diina guuruu hin dubbatina rabbi jedhaati even the farthest left qabsoo Oromoo keessatti ummanni Oromoo hiree isaa ofiin akka murteeffannu aangeessina jedha malee hin diignaa hin fottoksinaa this is negatives nuyi garuu akka kaafaa'utti paartiidha nu gaafan aktivistii ture humna gama lamaraa jiru qabadhee deemu waan hin qabuuf veeg ture ejjennoon kiyya garuu hoggaan paartii seenu ejjennoo clear ta'ee paartii qabuttan seene nuyi Itoophiyaa tokko taate ta federaalawaa taate sabni Oromoof saboonni biroo ittiin uf bulchan biyya immoo waliin bulchan jaaruu barbaanna ejjennoon keenya veeg ta'uu hin danda'u kan hoggaa jennu garuu ummataa murteessinee humnaan irratti feena miti yaada faallaa jiru sun bilisummaa qabaachuu qaba kabajamuu qaba ejjennoon nuti Oromoof qabnu kan Tigraay irratti qabnu tokkuma biyya Itoophiyaatiif saba sablammoota Itoophiyaatiif wanti gaariin sirna federaalawaa dimokiraatawaa ta'e ka sabaaf sablammoonni itti uf bulchan jaaruu jenneeti kan amannu jechuudha ka maaliif tuur kana yeroo ammaa gootan rakkannee bara yoo achi turre maaliif nurraa turtan maan dhufnee jedhama yoo dhufnu immoo maa dhuftanii jedhama hela isin yaanne isin dubbisuu barbaanne tokkoffaa yaada qabnus dhiyeeffachuu barbaanne kanaaf dhufne ka waboo wajjin nuyi waboo gargaaruu hin dandeenyu nuti paartii karaa nagayaatiin galmaa'ee seera biyya sanii kabajee hojjetu san qofa osoo hin ta'in waboo wajjin garaagarummaa tooftaa qabna nu qabsoo nagayaatti amanna isaan qabsoo nagaa hin hojjanne jedhanii qawwee kaasanii qabsoo hidhannootti jiru akkasii miti nuyi akka paartiititti tooftaa fudhanii jira tooftaan biraa doongora jennee amannu garuu why don't you give us credit biyya xiqqoma wayaa nagayaa dubbachuun waboo jettee yaamuu dhiisii cinama goruun nama ficcisiisu keessatti nuyi bar paartiin keenya bar koongirasii taa'eeti ejjennoo tokkoon wanni shanee jedhamu hin jiru waraana bilisummaa Oromoo malee jenne barnu where you san qofa miti bar dargaggoonni kun waraanni kun dhiibameet ba'ee shiftaa miti it's not a rebel without cause it is a rebel with just cause the government must sit down and negotiate jenne finfinnee teenye diaspora teenye mi bar finfinnee 4 kilo cinaa teenye dubbanne bar kana we know what we're doing
Garuu warri waboo deeggarreettan akka ijoollee san hin miinetti of eeggannoo godhaa. Because we know what's going on. Hin qoqqoodinaa ijoollee isinitti himna. Walitti hin naqinaa. Leave them alone. Do I have to say the details? No. Waan hojjetamu ala kanatti eega dhufne waan agarre baay'ee jira. Waan nama qoqqoodu. Waan nama lubbuu fi kennee jiru gartuutti qoqqoodee wal ficciisuudhaaf shira mun beeyna bara. Ta'a keessaa kana. Nu miti kan ijoollee san miidhaa jiru. Nuyi hamma humna keenyatti hojjechaa jirra. Namni hojjetu waliin lolu kataa'ee odeessiif nama walitti naqa. Isinitti hima. Kanaaf, how about you put your money where your mouth is? Put it there. Action speaks louder than words. Okay? Whatever you do, don't be destructive force. Whatever you do, don't be destructive force. Nui karaa itti amanne jira. Yoo dandeessan gargaara. Yoo dandeenye karaa hin taa'ettan san gargaara. Garuu negative energy ila nui ummata keenya keessa jirra. Ummata keenyatti gad deebina. Waan hojjannu waan dubbannu hin beeyna. Wanni guddaan diaspora irraa barbaannu maal akka ta'e isinitti himu? It's not your dollar. No. We want the dollar, but it's not the most important. The most important is toxic energy nutti hin ergina. Ummata ajjeefamaa jiru, hidhamaa jiru, beelli rakkisaa jiru, waan uffatu hin qabne, bakka bulu hin qabne. Summii itti gad hin facaasinaa. Summii itti hin facaasinaa. Show your love for Oromumma. Show your love for your brother and sister. Show solidarity. Kan waan jedhaa galatooma. So, Jawar, ቅድም ስታነሳ የሰማሁት I'm terrified of the future እሳቱ ላይ ምንም ፊውል ለመጨመር አልፈልግም ስትል ነበር። ምን ፊውልስ አለ እሳት ውስጥ አይደለችም ወይ ሀገሪቷ የሚለውን ነገር እንድትመልስልኝ እፈልጋለሁ። ገደል ጫፍ ላይ የቆመ ሁለት እግሯ ወደ ፊት የቆመ መኪና አስመስለህ ያቀረብከው ሜታፎር አለ። እሱ ላይ እኔ አሁን ገደል ውስጥ ገብታለች ሀገሪቷ ባይ ነኝ። ሶ ሹፌሩን እናግዘው የሚል አቋም አለ። ሹፌሩ የኛ ስለሆነ ምንም ይሁን እናግዘው ነው ወይስ እቺ መኪና ለመውጣት ሹፌሩን የማትፈልግ መኪና አለች ለኔ። ስለዚህ ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡም እንዲምታታ እንዲሳሳት አላደረክም ወይ እንዲያግዘን? እኔ አሁን እቺን መኪና ከገደል የሚያወጣት ሁሉም የተባበረበት የሽግግር መንግስት ሂደት ነው አሁን ላይ እና ይሄንን አንድ ጥያቄ ብለህ ልትመልስልኝ እፈልጋለሁ። ሁለተኛው የትግራይን ጉዳይ በወንጀሉ ልክ ያላቀረብከው ይመስለኛል። የዚህ ትግራይ ላይ የተካሄደውን ይሄ ጦርነቱን ተከትሎ የተካሄደውን ጭፍጨፋ በለው ምንም በለው ወንጀሉን በሚመጥን ልክ ለምን እንዲቀርብ አልፈለክም? ለምንድን ነው የስትራቴጂው ዋሽቶ ማስታረቅ የሚል የአዲስ ጃዋር ይዞት የመጣው የቄስነት ወይ ደግሞ የሼህነት መንገድ ነው ዋሽቶ ማስታረቅ የሚባል ወይስ ደግሞ እውነቱ የገባ እዚህ ድረስ ብቻ ነው? የችግሮቹ ውስብስብነት አብይ ብቻውን ሊፈታው አይችልም። የችግሮቹ ውስብስብነት እንዳው የሚያበዛው ብቻውን ለመፍታት መሞከሩ ነው። የዛሬ 4 ዓመት እድል ነበረው ለማድረግ። አሁን የተዋናዩ ብዛት የውስጥም የውጭውም ተዋናይ ብዛት የማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ሴኩሪቲ ክፍተቶች ስፋት የሁሉም ተሳትፎ ይጠይቃል። የገዢው ፓርቲ ተሳትፎ ደግሞ አሁንም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ገዢው ፓርቲን በማግለል ባሱን ከጫካ እናወጣለን የሚለው የሚያሰራ አይመስለኝም። እኔ
ኦነስት ነገር ነው የምነግራችሁ። they have to be forced to be part of the solution. they don't have to be begged. ሲቹዌሽኑ ዴማንድ ያደርጋል። አሁን ምንም ደግሞ አማራጭ የላቸው። የኢኮኖሚ ኮላፕሱ የተለያዩ ነገሮች የነሱን ተሳትፎ ይጠይቃል። ግን አሁን እንደሚሉት 30 ዓመት እንገዛለን እንደዚህ የኢትዮጵያ ብልጽግና በእነሱ ስር እየመጣ አይደለም። የኢትዮጵያ መከራ ነው የመጣው። the best Abiy can do for Ethiopia is in the war. ሌጋሲ መታወስ ከፈለገ አብይም ብልጽግና በዛ ሀገር ውስጥ እስካሁን ያደረሱትን በደል እስካሁን ያመጡትን ቀውስ የዛን ህዝብ መካዝ ከፈለጉ ጦርነት ማቆም ግዴታ ነው። ጦርነት ካቆሙ አትሊስት ሌሎች ችግሮችን ለመፍታት እንችላለን። ካልሆነ ግን የአጥፍቶ ጠፊ ፖለቲካ ነው የሚሆነው። እዛ ላይ ማበረታታት አንፈልግም። የሽግግር መንግስት ሌላው ተያይዞ የሚመጣ ነው። የዛሬ 4 ዓመት ስለ ዲሞክራሲ ነበር የምናወራው። አክቹዋሊ የዛሬ 2 ዓመት ስለ ትራንዚሽን ሮድ ማፕ ነበር የምናወራው። አሁን ስለ ትራንዚሽን ሮድ ማፕ ማውራት አልችልም፣ እኔ አልፈልግም። ምክንያቱም ወደ ኋላ ሄደናል። አሁን የፒስ ሮድ ማፕ የሰላም ሮድ ማፕ ነው የሚያስፈልገን። ሀገሪቷን ከገባችበት ብዙ ጦርነቶች አትሊስት ሲዝ ፋየር ከተደረሰ በኋላ ከፒስ ሮድ ማፕ በኋላ የሽግግር ሮድ ማፕ ይመጣል። ግዴታ ነው ወደዛ መግባት። አቮይድ ሊያደርጉት አይችሉም። ተመርጠናልና እንደዚህ ዳዝን ወርክ ታዳዝን ወርክ። ስለዚህ የፒስ ሮድ ማፕ ሊኖራቸው፣ ያ ደግሞ የነሱ ብቻ ሳይሆን የሁላችንም ኮንትሪቢዩሽን ያስፈልጋል። ከዛ ፒስ ሮድ ማፕ ውስጥ የመጀመሪያው መሆን ያለበት በትግራይም በኦሮሚያም ያለውን ጦርነት ሲዝ ፋየር ላይ መድረስ አለባቸው። መልቲ ትራክ ቅድም በኦሮሚያ ስገልጸው ነበረ። መልቲ ትራክ የሆነ ከትግራይ ጋር እየተደረገ ያለው ድርድር ሳይመልቲነስሊ ከኦሮሚያም ጋር ኦሮሚያ ካሉ ኃይሎች ጋርም በኒሻንጉል ካሉት ጋርም ማድረግ ያስፈልጋል። እነኚህ ትራኮች አንድ ላይ ሄደው ሜቢ year 2 years from now አንድ ላይ ይመጡና ናሽናል የሆነ ሮድ ማፕ ራሽናል የሆነ ኔጎሺዬሽን ውስጥ መግባት እንችላለን። ፕሊዝ አሁን ያለው ነገር ቲዮሬቲካል አይደለም። ውጪም ያላችሁ አክቲቪስቶች እንደ ድሮ አትዩት። በጣም ኮምፕሊኬትድ ዌቭ ኦፍ ኮንፍሊክት እየተፈጠረ ነው እዛ ሀገር። የተዋናዮቹ ብዛት ከ2 ዓመቱ ስናይ አሁን በጣም በዝቷል። የዛሬ ዓመት ደግሞ ይሄን ጦርነት ማናቆም ከሆነ የዶሜስቲክ ተዋናዩም የኤክስተርናል ተዋናዩም እየጨመረ ነው የሚሄደው። ተዋናዩ በጨመረ ቁጥር ውስብስብነቱ እየጨመረ መፍትሄ ለማምጣት እያስቸገረ ነው የሚመጣው። የትግራይ ወንጀል አሳነሳችሁት፣ አላሳነስ ነው። እኛቸው እጃችን በካቴና ታስሮ ፍርድ ቤት ቆመን አንሰማም። ይሄን ፍርድ ቤት አንሰማውም። የትግራይ ሴቶች እየተደፈሩ የትግራይ ህዝብ እያለቀ አንሰማም ይሄ ፍርድ ቤት ብለን እኮ ረግጠን የወጣን ሰዎች ነን። we are principled in our stand። ነገር ግን አሁን ተነስቶ የሚነሱ ነገሮች አሉ። ለማሳነስ ሳይሆን ችግሩ ትግራይ ላይ ብቻ አይደለም ያለው፣ ተስፋፍቷል። አማራ ክልል ላይ ከፍተኛ ጉዳት ደርሷል። አፋር ላይ ከፍተኛ ጉዳት ደርሷል። ኦሮሚያ ውስጥ ከፍተኛ ጉዳት እየደረሰ ነው። ቤኒሻንጉል ጉዳት እየደረሰ ነው። ቅማንት ላይ ጉዳት እየደረሰ ነው። ስለዚህ ሆሊስቲክ የሆነ በነገራችን ላይ አይሶሌትድ የሆነ የትግራይን ጉዳይ በአይሶሌትድ መልኩ ለመያዝ ይፈልጋል መንግስት። ስህተት ነው ብለን ነው የምናስበው። ኮምፕሬሄንሲቭ የሆነ ሀገራዊ የሆነ መፍትሄ ካልታሻ በስተቀር የትግራይንም ህዝብ ይጎዳል። ትግራይ መሰረተ ልማቱ ወድሟል። ያ መሰረተ ልማት መልሶ ለመገንባት ትግራይ ብቻ ተኮር ፖሊሲ ሊያስኬድ አይችልም። ሀገራዊ ፖሊሲ ለውጭዎች የምንላቸው ምንም እንደብቃቸው ነገር የለም። ሀገራዊ ስትራቴጂ ሊኖር ይገባል። ኮምፕሬሄንሲቭ ፒስ ፕላን ሊኖር ይገባል። ከዛ ጀምሮ ሲስፋየር ጀምሮ ሪኮንስትራክሽን ሪኮንሲሊዬሽን እያልን እንቀጥላለን። ስለዚህ በዛ ነው መታየት ያለበት እንጂ የትግራይን ለማሳነስ ስለ አፋር ስንናገር፣ ስለ አማራ ስንናገር፣ ስለ ኦሮሚያ ስንናገር የትግራይን ለማሳነስ ሳይሆን የችግሩ ውስብስበትና ጥልቀት ለማሳየት እንደሆነ ነው። የአዲስ ማህበራዊ ሶሻል ኮንትራክት ያስፈልጋል። አዎ፣ ምክንያቱም ከአመሰራራቱ ጀምሮ አሁን የምናያቸው ችግሮች በኢህአዴግ ጊዜ መለስ ብሌም ይደረጋል።
በመንግስቱ ጊዜ መንግስቱ ብሌም ይደረጋል። አሁን ደግሞ አብይ ብሌም ይደረጋል። yes there are big problems። የሀገሪቷ ችግር ግን ከስር መሰረቱ እየተንደባለለ እየተወሳሰበ ነው የመጣው። ስለዚህ ጦርነት አስቆመን አዲስ ማህበራዊ ግንኙነት መደራደር አለብን። አዲስ ሶሻል ኮንትራክት ሊኖረን ይገባል። ምን አይነት ሀገር ይኖረን? ምን አይነት ኢኮኖሚ ይኖረን? የስልጣንና የሀብት ክፍያ በምን መልኩ በድርድርና በስምምነት መሆን መቻል አለበት። አለበለዚያ እንትን ነው የሚሆነው። የእኛ ሰው ስልጣን ላይ ስላለ ሪሊ ኦሮሞ በዚህ ይታማል እንዴ? ባይብል ላይ እኮ መጀመሪያ ያመፀው ኦሮሞ ነው። ሌላው ሲያጨበጭብ እኮ ያመፀው መጀመሪያ ኦሮሞ ነው። እኛ እኮ ነን ተረኛ እየተባልን እንወቀሳለን እንጂ የመጀመሪያው ብትር ያለፈው በእኛ ላይ ነው። መጀመሪያ የተቃወመው የኛ ነው። ኦሮሞ ነው የተቃወመው። ሉጋሚት ይረድ ከሁሉም ቀድሞ። በዚህማ ልትከሱ አትችሉም። ልንከሰስ አንችልም። በዚህ we will not accept this። እንደ ድሮ የዛ ሀገር አሰራር ቢሆን ኖሮ ወንድሜ ዳቦ እስከበላ ድረስ እኔ እያስገሳው መኖር እችላለሁ ማለት እንችል ነበር እኮ እኛ። የአብይና የብልጽግና ጥፋት ትርፉ ምን እንደሆነ እናውቃለን። የህዝባችን መገለል እንደሆነ ስለምናውቅ ለህዝባችን የሚያዋጣው ዲሞክራሲያዊ ግንኙነት ነው። ዲሞክራቲክ ፕሉራሊዝም ነው። አምባገነን አይደለም፣ የማንም የበላይነት አይደለም ብለን ከሁሉም በፊት የተቃወምን። አሁንም ቢሆን ለሀገር የሚበጀው ለህዝብ የሚበጀው ምንድነው ብለን ነው እንጂ ይሄን ያለ ነው ከኔ ስልጣን ላይ ስላለ የሚለው አይደለም። ያ እኛን አይመለከትም። ኦሮሞ በእንቱ ሙርቴሳ ከየቴፊ ኦሮሞ ኦሮሞቱ ሙርቴሳ akka hogganaatti garuu oromo kasii ta'u kana jedhe yaada dhiyeessuun immoo erga bakiyyaa jechuudha. Waliin dhayaa deemuun barbaadu nuti. Waliin dhayaa waan itti dhamanne gaaf duraa dubbadhee bara. Waliin dhayaa oromo wanni sii fayyadu gama diinagdeetiin, gama siyaasaatiin, gama nageenyaatiin kasii fayyadu tokko lama sadi jennee lafa keenya. Har'as lafa keenya, borus lafa keenya, filannollee kanumaan dorgomna, har'allee kanumaan deemna jechuudha. Kanaaf nuti akka paartiitti veeg taanee deemuu hin barbaadu. We are a political party. We are a political organization. We are a partisan organization. Oromoodhaaf imaammanni diinagdee, imaammanni siyaasaa, imaammanni nageenyaa kanaa jennee lafa keenya. Oromoo yookiin nurraa fudhata. Kabiraa immoo kanaa miti jedha saniin dhiyeeffataa jechuudha. Galatooma carraa kana argachuu kootti silaa abbaa biyyaatu mana isaa keessatti sagantaa akka qabutti gaaffiif deebii godhaa. Itoophiyaan asumarratti eegadha jechuudha. Kaayyoon Oromiyaan du'aa jiru sabni Oromoo biyya isaa kan inni gochuuf qabsoo gochaa jiru biyya Oromiyaa gadi ijaarrachuuf. Kan nu ajjeesaa jirus kan nu galaafachaa jirus akka lammii lammataatti saba keenya kan nu ilaalaa jirus ammas Itoophiyaadha. Itoophiyaan kun jiraatu osoo jirru kiristinnaa kaasaa jirti. Uummata Oromoo lafa keenyaaf qabeenya keenya irratti taphachaa jirti. Kanaaf asuma teenyees waa baay'ee taajjabne waa baay'ee argine akka isheen nurratti olaantummaa argisiiste amaariffaanii jechuudha. Dhaggeeffadha. Ani son amaariffaa osoo ta'e kabaja guddaa olaantummaa guddaa saba kanaaf laatama jechuudha. Garbummaan kanarraa eegala. Kanaaf furmaanni kana ta'uu danda'u kan deebisuu danda'u karaa nagaa keessa miti arras karaa dos dubbadheera waraana bilisummaa Oromoo maallaqa keessa funaannattaniitu galatoomaa tuuriis argineerra sabni keenya keessumaa Wallagga irratti Gujii irrattis argaa jira. Haati keenya bu'aa jirti. Sabni keenya du'aa jira. Galaatafamaa jira. Kan ammoo obbo Baqqalaa Raagaadhaan Rabbi isaa eebbisu jiraadhu akka ilma tokkootti haadha keetu abbaa kee waan isaan salphatan argaa jirtan jechuudha. Kanaaf si hukumti. Kana janaatee akka sakarrabu kana taasise hawaasni keenyi obbolaan durbi keenyi maal akka ta'an argaa jira. Kan nu galaafachaa jiru ammas mootummaa kashalabbee hattuu soobduu opiidiyooma kanan kan nu salphise waan biraa miti. Itti saalfachuu dandeessu opiidiyooma xirooftuu kanatu saba kana salphisiisee akka lammii lammataatti nu godhe Jawaar Mohaammed. Jawaar si jaallata Oromoonii nuti hundumti keenya akka ilma Oromoo tokko si jaallata. Garuu warri sin hukumas naa obsaa gaaffii lama si gaafadheen xumuru galma siyaasaa yookaan akka poolitikaal goolii kaafaa'ootti Oromoon akka
maal gonfatuufi hireen isaa Oromoo daqiiqaa fi keefiti sa'aatii kennu meera daqiiqaa fi keefiti. Okay. Naa obsi Amaariffaan siyaasa naa obsuufi maal gaafatuufi isin hireen uummata Oromoo murteessuu irratti Itoophiyaa keessatti Oromoon akka qabsaa'u hiree isaa murteeffatu immoo situ nu murteesse akka Itoophiyaatti jalatti fudhannee ameen jennee jiraachuu fi fudhannamoo akkami kun ifa nuuf ta'uu danda'a. Hiree murteeffannaa uummata Oromoo murteeffatamoo situ nu bakka uummata Oromoo 60 miliyoona 60 kan situ nu murteessa. Please, Charlie, please, bakka dhaabidha. Charlie, security, please. Please, Charlie. Kabaja sii kenneera. Namni baay'een harka baasaa jira. Mana kana kabajaatillee. Fanaadu, take the mic away. Please, security help us. Please. Okay. Amma booda Itoophiyaa salaam alaikum nagatti jedhee deemanii miti. Itoophiyaan rakkoo Eertiraa ta'uu dhiifte. Wanta kana kan maal Eertiraan rakkoo Itoophiyaa ta'uu dhiifte. Thank you. Hindi. Turn off the mic, please. Eertiraan bilisa baate rakkoo hamaa keessa turte. Amma immoo Eertiraan immoo Itoophiyaadhaaf rakkoo taate. በአማርኛ ልበለው ይሄንን ምክንያቱም ሲሪየስ ኮንቨርሴሽን ያስፈልጋል። እህቴ የጠየቀችው ኤርትራ ነፃ ወጣች፣ ቀጥሎ ትግራይ ነፃ ትወጣለች፣ እኛስ ነው ሪሊ ነፃ ወጥተዋል ወይ? የትግራይ ህዝብ የኤርትራ ህዝብ ያን ሁሉ መስዋዕትነት ከፍሎ ኢትዮጵያ ከሚባለው ውስብስብ ጨቋይ ሲስተም ራሴን ገላገልኩ እፎ ያለ ኢትዮጵያ የኤርትራ መሆን ችግር መሆኗን አቆመች አላቆመችም? በ5 ነው በ6 ዓመት ውስጥ ተመልሷ ከኢትዮጵያ ጋር ጦርነት ገቡ። ማአት ሰው አለቀ፣ ኢኮኖሚው ደቀቀ፣ ለ20 ዓመት ሲጅ ውስጥ ቆዩ። ኤርትራ አሁን ለምሳሌ ኤርትራ እንድትሄድ የፈቀዱት እነመለስም ሌሎቹ በቃ ከእንግዲህ በኋላ ኤርትራ ለኢትዮጵያ ችግር አትሆንም የሚል ግምት ነበራቸው። ኢት ኮንቲኒው ኤርትራ ኮንቲኒው ቱ ቢ ፕሮብለም ፎር ኢትዮጵያ፣ ኢትዮጵያ ኮንቲኒው ቱ ቢ ፕሮብለም ፎር ኤሪትሪያ። the same will happen to others too። የትግራይም ጉዳይ ቢሆን እስቲ ኬርፉል ክሪኤቲቭ ሶሉሽን ሊያስፈልገን ይሻላል። አንዳንዴ ዲቮርስ ሶሉሽን ሊሆን ይችላል። ሜቢ ሜሪጅ ካውንስሊንግ ሊያስፈልግ ይችላል። እኛ እንደ ኦኤፍሲ ለህዝቦች የሚሻለው መገነጣጠልም አይደለም፣ ዩኒተሪ ሲስተምም አይደለም፣ ፌዴራላዊ እውነተኛ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሲስተም ነው ስንል አስበንበት የሌሎች ሀገሮች ተሞክሮ የእኛንም ሀገር ታሪክ የቅርብና የረጅም ጊዜውን አስበነው ነው ለህዝቦች የሚሻለው አዲስ ሶሻል ኮንትራክት ቢመጣ